Baga jiraatanii isin jaa gidduu kana online irraa isin jirru haaluma jiruuf jireenyaatiif jecha online kanarraa bannee jirra. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata baga jiraatanii barri haaromni kunis dhufaa jira. Namoonni baay'een karoora isaa haaromsaa jira. Inshaallah ta'ala karoora keenya rabbi akkanumaaf haaromsu abdii qabna. Ijoolleen keenya baay'eenis muniitaa jirtu. Maashaallah bareedaadha. Dadhabbii keessan rabbiin baga isiniif deebisee baay'ee naan gammadanii. Namni tokko baay'ee itti dadhabee sa'aatii 1000 guutuuf hojjetee hojii jiruuf jireenya biyya namaa kanaa wajjin yeroo koongireeshinii sa'aatii 1000 guutee yeroo koongireeshinii deebus baay'ee gammadaa. Garuu akkuma gammachuun jirtutti gaddinis jiraachuu danda'a. Ijoolleen keenya baay'een shawwadamaa jiru. Maaliif warreen kana dura monii ta'ee kaampaanii wajjin waliigaltee mallatteessee amma piinii ga'utti ergamee fi waa hunda xumuratee kaan maaloon isaa akkaawuntii irratti galee fi kaan gara akkaawuntiitti dabarsu kan qophiirra jirantu jira. Garuu ijoolleen keenya amma hin banan yuutuubii bananii baay'ee viidiyoo nama biraa irratti gadhiisu. Garuu jiruu biyya ormaa kanaa wajjin viidiyoo namaa baay'ee hin daawwatamne achi keessa kaampaanii shakkii qaba. Namni kun wallisaa miti, koomedii miti, wallisaa miti, eessaa sa'aatii 1000 akka fide kaampaaniin baay'ee to'atama beektaa. Yuutuubiin kun guyyaa 2 moo guyyaa 3 guutuu irratti qorannoon erga gaggeeffame booddee koongireeshiniin si deebiti. Ijoolleen keenya garuu amma yeroo ammaa ijoolleen kan warri munii ta'an waan dabarfatanii waan barbaadan gabbuusanii hojjechuu danda'a. Yuutuubii isaan irratti yoo koopiraayitii irratti dhufte ofirraa balleessuu danda'u. Garuu ijoolleen keenya warri munii hin ta'in baay'een viidiyoo maxxansaa jiru. Garuu gara booddeetti rakkisuun natti fakkaata. Wanta akkasirraa sirraa kuustanii bareedaadha. Abdullaa Poofaa jala seenaatii warra barnoota yuutuubii afaan oromoo kannaa jiru jalatti hubadhaadha. Achi jalaa waan guddaa akka barattan abdii qabna. Galatoomaa ulfaadha. Tamaam shawuu ooruu laayik godhaa komentii jalatti kannaa galatoomaa. Ammaan xiyyaafuu moniin taane waan ta'eef maaliif viidiyoo na jala jirtu ani viidiyoo namaa gara viidiyoo 50 mukasiin gadhiise. Garuu odeeffannoo gahaa hin qabu. Gara booddee kana ergaan garuu kaampaanii Googlein yuutuubiin yeroo baay'ee ho'i gadhiisaa yeroon achi keessa galee laalu waadanuun achi keessatti argee ergaan san hubaddeen gara viidiyoo 60 moo 70 viidiyoo namaa jalaa ka'ee viiyuu baay'ee fudhatee deeme jechuudha. Garuu namoonni viidiyoo namaa gadhiisaa jirtan kaampaanii monii isiniif hin deebisu. Garuu barsaa yuutuubii odoo hin taane ijoollee warraan monii ta'an jalaa sanirraa hubachuu dandeessanii. Maaliif beektaa baay'ee dadhaba. Namni tokko sa'aatii 1000 guute jechuun hin jabaata. Warreen birriin guutanis haa ta'u inni dhuunfatti guutaa jirus wanti hundinuu dadhabbii baay'ee qabdi. Garuu immoo kaampaaniin warra monii ta'e kanaa monii irraa kaasaa jira. Ani sababa isaan beeku ijoollee danuu saayiba koollee jira. Ijoollee maallaqa fudhachaa turan yeroo dheeraa kana kaampaanii waliigaltee addaan kuteetu jira. Sababa isaa hin barre. Garuu ijoolleen keenya warreen viidiyoo namaa baay'ee maxxanfamaa jira. Keessaa viidiyoo warra gurguddaa sooshaal miidiyaa kanarratti daawwatamu beekaatu maxxanfamaa jira. Kan namaa 10,000 si daawwatamu irra kan kee yoo 10 view 10 yoo argatte baay'ee faayidaa si qaba. Maaliif hin komatamtu jechuudha. Waan namaa guddoo irra uummati xiqqoo kanaatu bareedaadha. Uummata ofii hojjedhaa.
Kunuu yuutuubiin dadhabbiidha malee faayidaa buusaa jirtu waan jirtu irratti fakkaatu. Fakkeenyaaf warreen biraankii hojjetuu fi warreen beeksisa garaagaraa hojjetu kana kan birrii guddaa argataa jiru. Namoota danuu Arabaa ta'uu, Naayijeeriyaa ta'uu, ijoollee baay'ee kan walitti dhufeenya qabus jira. Guyyaa sadii keessatti miliyoona 9, miliyoona 15 daawwatantutu jira. Maaliif waan qabatamaa hojjetanii waan qabatamaa gadhiisu. Nu garuu irra baay'een keenya waan akkasii an akka mataa kootitti haasii uumaan maxxansaa haasawaa gosa namni dhaggeeffatus hin jiru. Garuu yoo gaafa tokko Rabbi na laafise inshaallah waan tokko tokko irratti hojjedhe jee yaadaa jira. Ammaaf banii asumaa gomsi ijoollee Oromoos baay'een galatoomfadha. Inshaallah ta'ala keelidha jajjabaadhaadha. Ooma keessan hojjedhan isiniin jaa wal jajjabeessinaan isiniin jaa. Maaliif beektaa ati dadhabdee yeroo dheeraa itti dadhabdee baay'ee rafiitii dhabdee mana madaam keessa asii hojjechaa achi hojjechaa yuutuubii kana hojjettee sadarkaa kanaan geesse gaafati kumaaf guuttee sa'aatii kumaaf hojjechuun hin jabaataa. Kaampaaniitti ergattee koongireeshinii eeggachuuf deemtu viidiyoo namaaf jalaa balleessisiin jira. Ilaala jarri. Viidiyoon namaa san baay'ee view baay'ee qabaachuu dandeessi. Ati dhayitee viidiyoo san hayxaa yeroo viidiyoo san haytee sa'aatiin keessa jalaa irrataa viewun keessa jalaa irrataa viidiyoo rakkoon qabu. View yoo 1,200 yoo qabaattees 1,500 yoo qabaattees jarri muunii sumaaf deebisa. Garuu dhaabbataan sa'aatii 4,000 kaampaaniin garuu bara 2023 kana keessatti illee karoora haaraa baasee jira. Namoota YouTube shortii hojjechuu danda'an hojjechuudha. Isin sanillee garuu akkaataatti hojjetamtu telefoona ciibsanii yookiin viidiyoo dheertuudha. Wanti san baay'ee ijoollee faranjii fi nama tokko tokko hojjeta malee garuu salphaadha yoo haalli isaa namaaf galee. Inshaallah bareedaadha jajjabaatanii yoo hojjetan bareedaadha. Viidiyoon namaas viidiyoonis qulqullina qabaachuun bareedudha. Nu teleefoonumaan hojjennaa ijoolleen baay'een garuu warroonni kaameraan hojjetan bareedaadha. Carraa akkasii argattan bareedaan isiniin jaa. Wal jajjabeessaadha. yuutuubii laayik waliif godhaa, sheer waliif godhaa, saappoortii waliif godhaa, wal jajjabeessaadha. Ijoolleen keenya baay'ee waan bareedaa hojjetaa jiru. Garuu viidiyoo nama baay'eedha. Namni tokko tokko dhaggeeffatee odoo laayik hin godhin fa'aa hin dhaggeeffatin fa'aa laayik sii godhaa. Subscribe illee godhuun bareedaadha. Wal jajjabeessaadha. Namni tokko daqiiqaa 10 yoo gadhiisee tokko daqiiqaa 2 3 4 yoo sii dhaggeeffate wal jajjabeessinaa. Wal cinaa dhaabbachuun bareedaadha. Kanumaafuu inshaallah ta'ala yoo wal jajjabeessine bareedaa natti fakkaata. Wal cinaa dhaabbachuun bareedaadha. Yoo Rabbi nu laaffise inshaallah ta'ala amma Rabbi nu laaffisetti numa hojjenna. Garuu viidiyoo nu gadhiisnu namni baay'eenis hin daawwatu waan ta'eef barumsi nu kannaa jirus hin jiru waan ta'eef nu yoo wal jajjabeessine hanga tokko wal cinaa dhaabbanne irra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa bayyaa keessanii jirtanii baganaaf jiraattanii ifama gidduu kana bannee turre haaluma jireenyaatu nu hubachiisee jira. Akkasiin isin jaa nagaa qabdan isin fayyaa qabdan nagaa numa jirra alhamdulillah. Anka dubbachaa jiru kun tamaam sha'uu Oromoo. Galatuumaadha maalirra jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaataa baga jiraattanii akkamii wanti haroonii maaltu faattu jirame baga jiraattanii qeerroo koo akkam nagaa fayyaadha. Hordoftoonni keenya hundinuu baga jiraattanii guyyaa har'aa geessanii inshaallah guyyaa har'aa ga'uun waan guddaadha.
yeroo gabaabaa booddee walitti deemuun keenya oollu inshaallahu ta'ala yoo rabbiin nu laaffisee galatoomaadha galatooma.